miti Gaaf yookaan immoo namni Yesuus gaafiidhaami. namni sinan gaafadhaan ta'a walumatti fuuftanii naa deebiftu. Takkittuma tana dura si deebisa. Akkamitti isin ergamaa Waaqayyooti miti jettanii jette. Lakki nuti hin jenne haadhoo koo. Nuti ergama Rabbiiti jennee amanna lakki. Ergama Waaqayyooti jennee amanna. Tole? Akkasitti hubanna. Yesuus immoo masii ta'uu isaatti namni namanne namni hundinuu namni masii ta'uu isaatti namanne mucaa Waaqayyoo hin ta'udha. Mucaa Waaqayyoos miti jedha. Dhiifama naaf godhi siif sirreessaa. Masii miti. Masii jechuun laal meesii yoo jette maqaa dubartiiti. Masii yoo jette gartee maqaa gartee masii kiristaanni waliin yaamu. Maasii yoo jette immoo maasiin ooyiruu qotatan. Masiih jay masiihii masiihii isaa Amma akka masiihicha jay. soorgoo fi sokkoosaa hin jenneen. Soorgoo fi sokkoosaa osoo inni amma Dhiifama dhimma hafuuraatti. Edaa quraanaa miti wanti nu waayaa. Rakkoo qabu akka barbaadde yaadu. Masiin dhaggeeffadhu haa. Masiin nuti masiihii jennaan. Masiihiin Yesuus masiihicha ta'uu isaa ni amannaa dhoko. Lakki amma waa'ee maqaa naayii kan jenne amma akkaataa maafii Yesuusitti maafii namana namni ilma Waaqayyootti namannee mucaa Waaqayyooti namni ilma Waaqayyootti amanu mucaa Waaqayyooti akkamitti gooftaa Yesuusitti namanneedha amma waa'ee maqaa isa kanaa naayii kan jenne hiikaa maqaas hin barbaanne. Hala itti yaadnee amannaa hin aarinaa dhoko miira keessan galiin itti yaadna durayi tokkoffaa duraarratti ilma Waaqayyoo kana maalumaaf hin amannee jettani miti. Ilma Waaqayyooti Yesuus. Jettee amantaati. Ilma Waaqayyoon dhalche moo ilma Waaqayyoon uume? Isa akka barbaadetti fidu qilleensa irraa gadaa buusu ilma koo as gubbaa ilma Waaqayyootti jedha. Oddoo waan fiduun qabu kana itti bulu kun ilma Waaqayyootidha. Obboleessa koo akka nama barateetti haa haasofnu suuta jennee jaalalaan naan jetti jaalalaan akka nama barateetti haasofnu. Ilma Waaqayyooti gaafa jetteetti amantu. Ilma Waaqayyoon dhalche moo ilma Waaqayyoon uumeen jee mee gaafii qaceelaa naa deebisi. Waaqayyoon ni dhalche akkan jenne Waaqayyoon dhalche moo ni beekta? Ilma Waaqayyoo dhalche moo ilma Waaqayyoo uumeedhaatti mini? Eeyyeen. Fakkeenyaaf Fakkeenya hin barbaadu haadhoo koo. Dhaggeeffadha Yohaannis keessatti natti fakkaata. Inni Yohaannis miti Phexros inni uumama duraa tureen jedhu. Uumama dura turuun rakkoo miti bar. Uumama dura turuun uumama ta'uu keerraa si hanqisu waan jedhe ilma Waaqayyoo gaafa jennu ilma Waaqayyoon dhalche moo ilma Waaqayyoon uummate. Yoo ilma Waaqayyoon dhalche jette kiristaanni gubbaa gajjallaa jiru marti Waaqayyoon hin dhalchu jedhanii amanan. Waaqayyoon hin dhalchus hin dhalatus. So tanaaf ilma Waaqayyoon dhalche moo ilma Waaqayyoon uummate tanuma si gaafadhe qaxalee fi. Yesuus Kiristoos jechaadha inni uummatee dhalchee oddoo jettanitti. Ani hin jenne gaafii si gaafadhe. Ilma Waaqayyoo uummate. Waaqayyotti amantu miti. Waaqayyotti amantu miti. Abbaa manaati moo haadha manaa sitti hasaasu jira haadhoo koo? Lakki ana kophaan jira homtuu na bira hin jiru. Maqaa isaatiin. Siree irra hin jira. Siree sanirra wanti namni gattaa'ee lafatti haasa'u inni tola. Rakkoon qabu maa seera baay'iftoo akka warra Fariisota. Eebbifamee asirraa qallisnaa seerayi. Okay. Ilma Waaqayyoon dhalche moo ilma Waaqayyoon uummateme? Waaqayyo eessaa bahe fakkeenyaaf kana qofa naa deebisa. Kana naa deebisa isiniin deebisa. Waaqayyo eessaa bahe? Eessaa dhufe? Eessaa dhalate moo eessaa bahe jettanii yaaddu? Waaqayyoon lakki hin dhalatu. Hin dhalchullee daadhoo koo. Waaqayyo gannaalannee inni kun qaama Waaqayyooti. Antee foddoo dhaabuu hin qabu. Hin dhalchus hin dhalatus. Kun qaama Waaqayyo. Yesuus hin dhalchu hin dhalatu? Okay. Kanaafuu haadhumaayyuu hin qabu jechuudha. Yeroo Mariyaam duba bilaashuma akkasin laffaate haadhoo koo laa ilaaha illallah. Gaffa zalamta. Achitti isiniin ibsa dhaggeeffadhaa. Oddoo Maariyaamitti isiniin ibsa na dhaggeeffadhaa.
karaa Maariyaam kan inni dhufee dhalate lafarratti ana fayyisuudhaaf addunyaa kana fayyisuudhaaf dhufee akka namaatti hafuurri Waaqayyoo Maariyaam irra buufate hojiin fayyinaa ishii keessan akka darbuuf gara biyya lafaatti akka darbuuf malee Waaqa irratti yeroo dhufatu. Ati karaa eenyu dhalatte? Ani Yesuus ni ibsaa zarii koo irraa maal fuutu. Lakki humaa miti suutuma jenne Yesuus fakkeenyaan barsiisee jedhaa macaan. Ati karaa eenyu dhalatte? Jireenya koo fooniitti karaa koof abbaa koo dhaladhee jireenya koo fuulatti immoo karaa Yesuus Kiristoosiin lammaffaa dhaladhe cuuphamuudha. Lammaffaa gandi sargii godheetuma oggulama akkamitti dhiiroo wayii ajaa'iba. Eega guddatte moo? Isa siniin dubbisa qofa dhaggeeffadha. Macaafaan hin deeman. Kanumarra deebina amma Yesuus ilma Waaqayyoon dhalche moo ilma Waaqayyoon uummate? Waaqayyo hin dhalatuu hin dhalchusi Waaqayyoodhaan Waaqayyo qaama sadiin mul'ate sinitti maan jira na dhaggeeffadha innaa dubbatanii gara biraatti jijjiirtu Waaqayyo qaama sadiin mul'ata qaama ilmaa fi qaama hafuura qulqulluu fi qaama Waaqayyo abbaan mul'ata. Innis kan inni mul'achaa ture karaa hafuura qulqulluu. Mul'achuu si qaadaan jiru dhiifama. Mul'achuu Waaqayyoo si qaadaan jiru. Meemaa viidiyoo as hin baane rakkoo takka hin qabu. Waa'ee mul'achuu osoo hin taane yaa qeerroo kiyya. Karaa ilmaa mul'achuu osoo hin taane ilmi sun Yesuusiimi. Ilmi sun Yesuusidha. Maqaan kun maqaa lafarratti ba'eefidha. Ilma Waaqayyoo erga ta'ee ilmi Waaqayyoo sun ilma Waaqayyoon dhalche moo ilma Waaqayyoon uummate jedhee bari'aa qeerroo kiyya. Dhaggeeffadha kanas siniin ibsa. Innaa sinii ibsan yaan biraa namatti kaaftu gaaffii. Mee ati suutuma jedhe karaa keessanii abshir ji'a dhoko. Dhiifama wajjin maqaan keessanii kan dhalootaa jechuudha. Kan dhalootaa eenyudha? Dhiifama fakkeenya wanni tokko sinii ibsuudhaaf akkaataasa. Ani maqaan kiyya Hamdiidha kunoo ka dhalootallee. Hamdii? HAMDII Hamdii. Rakkoon qabu yeroo biraa wal kabanya amma egaa warra jiruuf akkuma hiriyaattu nan dubbadha. Ammas waluma kabanya dhoko abshir ji'a. Jechuun akkuma maqaa baay'ee tokkotti nan dubbadhachuu barbaadetan egaa yeroo dheeraa akkanatti hin fudhanneef. Lakki wajjumaan jirra rakkoo takka hin qabu akka barbaadee dubbadhu abshir jedhe. Abdiin fakkeenyaaf maqaan kee Abdii. Abdiin jenne aboo abbaan manaa nu buusa. Abdiin jenne Hamdii Hamdii miti. Dubbisaan jiran gubbaarraa rakkoon qabu. Mee dubbisi. Hamdii. Hamdii. Habdii miti yaa mucaa. Maqaa kiyya nama jallisuun fadhu. Habdii osoo hin taane. Hamdii. Rakkoon qabu nan dhiisa. Nama biraa nan fudha. Abdii fakkeenya fudhadhu. Takka Munzir fudhadhu Munzir kunnoo laakasi bira jiru kana Munzir ji. Iyyaasuun fakkeenya fudha rakkoo qabu ankoon naa gala. Hin ta'u fakkeenyi nuuf godhamuu jira lakki Iyyaasuun ta'u. Munzir ji Munzirulummaa ji. Abdiyyuu fudhure. Eessa geessi taa'aa fudhadhume inni deeffanna nutu booda. Maal fudheen deema seetanii? Edaa fudhachuun deemtu hamba abdii fudhadhu ennaan barreeffadhe yaadoko. Fakkeenyaaf ammaa abdiin ijji isaa maal? Abdiin maqaa isaati. Abdiin fakkeenyaaf namni tokko abdiidha. Maqaan isaa abdii yoo ta'e qaamni isaa sunis abdiidha. Qaama isaa sanaa fi jireenyi isaa mul'uu sun maal jedhama? Abdii jedhamee waamama. Abdiin sun immoo luka qabaa, mataa qabaa, ija qabaa, rifeensa qabaa, funyaan qabaa, afaan qaba. Kun garuu mul'uun isaa eenyudha? Funyaan abdiiti. Miilli isaa kanuma abdiiti. Harki isaa kanuma abdiiti. Kun qaama eenyuti? Qaama abdiiti jechaadha. Waaqayyoos gaafa mul'atu hafuurri qulqulluu qaama Waaqayyooti.
Gooftaa Yesuus Kiristoos qaama Waaqayyooti. Qaamni Waaqayyoo kun immoo lukti in deema. Bu'aa mataasaa deemsaan nama gargaara yookaan immoo nama deemsisuudhaaf. Harki immoo waa tokko hojjechuudhaaf wanta garaagaraaf nama fayyada. Ijji immoo laaluudhaaf nama fayyada. Gurri immoo dhaga'uudhaaf nama fayyada. Akkuma qaamni kun mul'u kan eenyuti? Kan abdiiti. Akkasuma qaamni kun qaamni hafuurri qulqulluu nama keessa buufatu yookaan immoo hafuurri qulqulluu kan nama geggeessu qaama Waaqayyooti. Karaa Waaqayyootiin karaa hafuura nama jajjabeessudha. Yesuus Kiristoos immoo karaa Yesuus immoo kan inni mul'atu karaa ittiin gara biyya lafaa dhufee nama fayyisedha. Yookaan immoo Taaptaap godhaa mee taaptaap godhaa taaptaaptu irra faayidaadha taaptaabii godhaa. Fixattee Yesuus jechuun iyyuu fayyina maqaansaa kun immoo fayyisaa biyya lafaa jechaadha. Yesuus jechuun immoo ani ifa biyya lafaati. Yesuus kun maal? Ifa biyya lafaati jechaadha. takkaanatti furi mee takkaanatti furi. Waan hin jedhee. Haadha koo wallaahi yoo ashaqxee bashaqxeerra si wayyaadha. Abdiin meellisaa harkisaa funyaansaa illee abdiidha jettee akkasuma mee? Jechuun bu'aa madaqna abdiiti jechuu barbaade. Iyyaasuu godinaa himime dubbii abdii tana. Gara Iyyaasuutti jijjiireen? Iyyaasii jeeyinaa himi takka iyyaasuu jeeyinaa himi. Iyyaasuma naa himi haadha koo. Waan hin jawuu natti ulfaate takka jira. Iyyaasuu jechuudhaaf ani Iyyaasuu irratti immoo dubbachuudhaaf. Iyyaasuun fakkeenyaaf maqaa garaagaraan qaban. Iyyaasuus nan jedhama, Iyyuus naan jedhu maqaa masii jechaadha. Maqaa garaagaraatiinis na waamuu danda'u maatiin kun. Maqaan kun garuu yookaan qaamni gosa garaagaraatiin waamamu kun anuma. Fakkeenyaaf harki koo kun nan baradha ta'e barreessaa oola. Kan barsiisaan na barsiisu barreessaa oola. Gurri koo kun immoo isa barsiisaan na barsiisu dhaga'a. Ijji koo kun immoo isa barsiisaan achirraa barreessu ijaan laaleetan gara harkaatti dabarsu. Harki koo immoo maal godha? Hin barreessaa jechaadha. Kun qaama Iyyaasuuti. Miilli koo kun immoo maal godha? Deemee mana barumsaa dhaqa. Iddoo baratu sana dhaqa. Kan iddoo mana barumsaa miila kooti. Akka mana barumsaa dhaquuf immoo kan na yaade immoo yookaan kan yaada kana keessa kaa'e immoo sammuu kooti yookaan immoo yaada koochaadha. Akka inni mana barumsaa dhaqee immoo seenee immoo taa'u immoo kan na abboome yaada kooti. Akka taa'ee immoo akka isa barsiisaan jedhu akka laalu immoo kan na godhe ija kooti. Akka dhaga'u kan na godhe immoo gurra kooti. Galatoomii. Akka inni immoo naa gabaabsite. Naa gabaabsaatu. Nan gabaabsa. Kanaafuu kun qaama Waaqayyoo gaafa jedhu Yesuus qaama Waaqayyoo ta'ee gadi bu'e. Gaafa Yesuus gadi bu'u Waaqayyoo qaama biraatiin hin mul'anne. Waaqayyoo Yesuusumaan mul'ate bakka. Waaqni waaquma waan ta'eef qaama garaagaraatiin mul'ate malee Waaqni gosa sadii kanaan jiru. Akka namaatti gaafa fudhannu sadii nutti fakkaata. Akka laalcha keenyaatti gaafa fudhannu toora hafuuraa keessaa gaafa baanu sadii nutti fakkaata. Akka namitti garuu gaafa Yesuus lafarra ture hafuurri qulqulluu lafarra